yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo 3ZZZ sagantaa afaan oromoo daandii qilleensaa 92 fi qabxii 3 irraa magaalaa meelboorn keessaa isinii dabru amma gara sagantaatti aanutti irraa sagantaan itti aantus odeeffate yookaan gaaffii fi deebisaa Dr. Sheekh Maamir Rashaad Abdullee wajjin goone kutaa lammaffaadhaa isin dhageessifna itti dhiyaadha. Beekumsiif guddinni qabeenyi fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane maalihi kan taane. Gara biraatiin qooda isin oromummaaf gumaachitan laalchisee namni hedduun isin dinqisiifata. Baroota dheeraadhaaf mootummaan Habashaa afaan oromoo akkan guddanne ukkaamsuudhaa fi oromummaa dhabamsiisuu irratti gufuu adda addaa tarrisanii turanii. Garuu har'a afaan oromoo afaan barnootaatii fi dalagaa ta'ee jira. Kun falmaa qabsoo ilmaan oromootiin kan as ga'e. Namoottiin hedduun odeeffannee qubee afaan oromoo qindeessuu keessan himu. Mee waa'ee qindoominaa fi guddina qubee afaan oromoo kanarraa maal nu ibsuu dandeessan? Ani biyya Misra gaafan jiru wannin arge madrasaa takkaa jira madrasatul alfsun jedhanii madrasaa afaanii jechuudha. Achi keessa ka jiru kan akka afaan Amaaraa duuba nun afaan bal'aan biyya keessa jiru akkamitti itti seenuu dhabee jedhee gaafannaan afaan oromoo qubeen qabu afaan qubee qabu malee asin seenuu jedhan. Akkasittan gaakirraa afaan oromoo kanaaf qubee kaayuu jalqabee karaa hedduu tattaafata guddaa godhe dura afaan arabaatiin odoon akkatti kanatti jiru Somaaleen afaan isiitiif qubee keesse. Anis qubee isaanis kana maddii deemetuman qubee haaya afaan oromooti. Qubee afaan oromoo sana manaatu godhe namootu itti fayyadama. Isin duraas fuulli rabbiitti haa tolu hayyuun oromoo warri akka Sheekh Bakrii Saphaloo afaanis qubee afaan oromoo tan ammaa tanarraa xiqqoo addaa tolchanii guddina afaan oromootiif gumaachuun isaanii ni yaadatama. Ta'ii isaan tolchan san fa'aa olaaltanii? Laaleen jira isaanillee erganii jirani. Isaanii sun kompuutara godhuu fi waan haala kaatibaa tolchuu fi kan waa hedduutti haajamti. Nuti uumama garteetiin jirtu sana akkatti dalagatuu dandeenyu sanii san afaan laatiin irraa tolche ani qubee afaan oromoo jedhe. Akkasitti qubee sanii waa hedduu katabuu barreessuu keessattuu tafsiira qur'aanaa kan raadiyoo nama qilchuu irraa gallachisu san harfi oromoodha. Saniin fura afaan oromoo kan jedhu katabeen jira. Lolli gaafa san biyya Somaalee fi Amaara jidduu jiraatu ture. Mangistii Somaaleetti himee kanaan durallee afaan oromoo isintu raadiyoona seensise. Uummanni oromoodhaa afaan fi katabuudhaaf tattaafatti jira. Mee kitaaba furaa afaan oromoo jedhu kanin an tolche kana muxabbaadha ol ergaan jedheen biyya sanitti. Akkasitti xabba'anii biyya Itoophiyaatti Hararitti ol ergan. Haa ta'u kitaaba furaa afaan oromoo jedhu. Agarraan oromoo dhaga'ullee feenu. Oromoo nuti dirree waraana finne asitti Maqdishoo keessatti Sheekh Rashaad jiraachisa. Akka kitaaba san gubdanii nama allafellee nu ajjeeftan. Duubaan waraane jedhanii Ziyaaditti himan. Yoo kitaaba san gubuu baattee nama san ajjeesuu baatte askari kiyya ati deemi lolanii na himani. Duuba waan askara kiyya lola dhaab akkamitti itti na seensiftan jedhee natti erga. Waa kan qabuun jedheenan mee jara san gaafadhuun jedheen Somaalee arrabsa Amaara Faarsaatii gaafadhuun jedheen gaafa isaan deebi'an. Wanni keessa jiru hin jiru gubbaa sana jiraa jedhaniin. Maqaa daftararra gubbaadhaan katabama. Kana jibbina malee keessa homaan jiran jedhaniin Amaaraan Faarsu Somaaleen arrabsu jedhanii akkasitti hayaa isinii jirjiiranii jedhee Salaat Qaasim jedhanii tokko jira raadiyoo gaafa sana hakamu Abdusalaat Qaasim jedhanii bakka kitaaba maxxansu geesse deebisee hunda isaati maqaa kana jirjiire. Maaliin katabe afaan Somaalee abboo afaan abboo irraa tokko malatadhaan jedheen. Bakka tana wannin akka gaariitti qaqqabee laale uummanni nu seene akka qubee takka uummanni oromoo qabaatuun akka garteetiin waan isaanitti ulfaatu takka taate. Ani maalin jekka garaa kiyyatti
odoo afaan shayxaanallee jedhani akka uummanni Oromoo qubee takka irratti walii galu godhuun oolu jeetan muradhee jira. Duuba Abdusalaat Qaasim maqaa lamaanirraa maqaa Somaaleerraa darbee afaan abboo jedhe akkasitti furaa afaan abbootti jijjiiran. Fuunee bakka kitaaba maxxansatutti deebifne warri ma'aa san keessa dalagu kitaabni itti maxxanfame alaa kana irraa buqqifataniiti ni bareeda. Habiraa itti tolchan. Warri bicha keessa dalagu hundinuu walitti qabateeti ijoollee isaatiif kitaabatti maxxansuu jecha irraa borummaa hoggaa magaalaa tana hoggaa argan namni gad deemus furaa afaan Oromoo maajja daftara isaanitti maxxansaniifi sheekhiisiin jenne inumaa waan ati hirjiidha ati jette san dhiiseti kunoo magaalaa keessa olii gab furaa afaan Oromoo facaase ashkaranatti erginaan ani hin facaafne warachi keessa dalaguutu irraa buqqifatee itti maxxanfatame kuni daragaatiyyaa mitiin jedhe maaliif Somaaleen buqqiftee daftara ijoollee ifitti maaliif goote wanni gooteef gama tokkoon gurbaa dardara jabaa waraana harkaa qabu mukatti eeggatu gama kaanin intala takka gaarota mishingaa matarra kaayatte adaaga aananii harkarra raafatte mudhii siidhaa qal'oo sabbataan hidhatte halaalaa si laallan ijjitoo bololti jedhu gurbaan sun dardarticha kanaatu barogaa isii ganda siidhaa keessa deemtu argee akkanatti hawwee fi bar siin hoggaala akkan laalan intala Somaalee kanaaf jecha gaa Somaaleen jaalattee biyya hunda waliin gaan akkanatti maqaan Oromoo hun keessaa hafe jechuudha. Faan kanaa jecha hoggaa meeqaatam du'uu gahe alhamdulillahi amma gandu illeedhaa qalbii takkaanin du'a. Dubbee mala abboo oqisu jecha furaa afaan abboo kana keenya jedhanii jabaan abboodhaa fuuteet bakka hunda geessite facaasan bakka hunda. Haa taatu maqaa jirjiiruun kun hedduu uummata keenya aarse hedduu Oromoo aarse bakka hunda akkamitti Somaaleen maqaa keenyallee jirjiirti dachii keenyallee jirjiiruuf deemti yani hedduu dubbatanii haa taatu wanni rabbiin je'een oolamu harfii kana birree baasuun akkuman afaan Oromoo kana raadiyoona seensisee afaan kun raadiyoona hin cabsu jecha mirkaneessisanitti Oromoon akka qubee takka ta irratti walii galan ta Oromoo tan jedhamtu san akka godhattu sanillee alhamdulillah rabbiin na milkeesse ummanni keenya har'a qubee teenya jedhanii qubee ni qabna jedhanii dhaaddatuu qaban biyya alattillee biyya keessattillee. Yaanni keessan kun akka bikka gahuu fi qubeen afaan Oromootun akka dalagaarra ooltu namni isin gargaaranii jira bara san keessa? Gurbaa tokko inni Baabile warra jaarraa wajji hidhame akaadimiyaa Somaalee keessatti waan afaan Somaalee beekuuf jecha Baabile inni nama Oromootiin naa katabachi afaan keenya kanaan kitaabanan allafe kana na xabba'a akkasitti na gargaara waan katabbii kanaan. San booda quraana Islaamaa afaan Arabaarraa gara afaan Oromootti garagalchitanii kaasanii waraabame biyyoota hedduu keessa faffaca'ee ture. Yaanni quraana afaan Oromootti garagalchuu kun akkamitti isinii dhufe? Akka niyaatiyyatti namni biyya alaaba waan biyya isaa keessa hin jirre dalagee biyya isii gabbisuu qaba jechaadha yaadaa beeka. Wanni akka tafsiiraa kanatti biyya keenya irraa hir'ate hin jiru wanni birallee numa jirtu. Tafsiirri hir'uudha agartee namni alaa dhufee waanuma biraa hima malee waan biyya gabbisu tafsiira kana afaan keenyan godhuun ilmi biyya keenyaa tan hin jirre gabbisuu yaama jechuudha. Quraana kana afaan Oromoo garagalchitanii bikkaan gahuudhaaf bara meeqa isinirraa fudhate? Amata 22. Bara dheeraa akkanaa kana obsanii dalagaa akkanaa tan bikkaan gahuudhaaf murannoodhaa fi ciminsa guddaa barbaachisa. Yaada uummata biyya fayyaduu waan isaan hin qabneen isaan tajaajiluudha santuu na duraa mul'ata. Namni yaada tokko qabu warra irra fuudha. Akkamma isinirraa dhageenyutti gumaata isin guddina afaan Oromootiif gootan kanarratti rakkoo hedduu isinirra ga'ee fakkaatti. Rakkoo guddootu narra ga'ee waan rabbiin uummata keenyaaf fedheetu bakka gayaa jechaaf malee silaa haata karatti dhaabanii bara. Ani gaafan biyya Suudii dhaqe sheekotii keenya gurguddootti dhaqee tan waan akkanattan jiraatii na gargaaraa jedheen lakki namni tokko qofti ka'ee
afaan Oromoodhaa bal'aa kanaan waa dalaguu hin danda'u, tafsiira godhuu hin danda'u. Hanga ulamaa'in biyya hundaa wal geessee akkasitti waan murte malee naan je'e Rabbi Shakuur. Naan egaa yaada isaanii garraan nam gargaaranii beeke gaa'e ofumarraa hin cal'isee. Ani immoo gama kiyyaan biyya Maqdashoo keessatti wanni diiniyyaa ta'e hundinuu na qaliilee jira. Haan ulamaa'ii Arsii irraa, haan ulamaa'ii Shawaarraa, haan ulamaa'ii Wallorraa waan akkanaa kanaan bakka hedduuttan nama biraa hundarra caala jechuudha. Hoggan tafsiiratti hoggan seene kana takka akkanan jaalaa bakkeessaadhaaf warra Harar adeera ja'a, warri immoo Baalee abbeera ja'a akkana jedheetan isin eega. Dhugatti warri biyya teenyaa hedduu gammachuu qaba kan waan an asitti dalage argatanii irraa fayyadaman kaan sagaleen kaan barreessuudhaan barru'uu fi qooqa gartee walitti argatanii hedduu gammadanii wanni biraatis odoo silaa akkasitti warri ala beekun dubbatee fi takka barreessee fi numa gammadan jechuudha. Eegasii akkamitti biyya Sumaalee keessa baatanii biyya Su'uudii tana keessa qubattan? Odoon gartee raadiyoo irraa barnaamija kana oofu namni tokko taariika gartee Arabni biyya gaafa Afrikaa kana seene karaa isaan seenaniin karaa Harariin seenammoo karaa Gadiitiin seenammoo jedhanii dubbii kana barbaaduudhaaf qophaayan. Duuba namni sun wajji yaanaati waan gama Harar akka Arabni biyya naannoo Harar tanaan as seene fi immoo gama Gadiitiin akka Arabni seene laallaa biyya Arabaa dhaynee biyya Yaman dhaynee Kuwait dhaynee laallaa naan je'e toleen je'eeni akkasitti gaa biyya Yaman dhaynee waan taariika ta'e wali guurree achuma kaanee Kuwait dhaynee Kuwait irraa Su'uuditti as deebine. Kuwait keessatti wanni an dalage taariika Oromoodhaa biyya Oromoodhaa kana hunda dubbadhee jariidatti kennee jariidan sun ni katabde. Duuba achi jabaan Somaalee Garbiidhaa warra gartee kiyya kan dur maallaqa fudhatullee irraa muranii akkasitti gaa rakkoon guddoon na mudatte. Maaliif ogaadeen akka jiru gartee Somaalee Garbii akka jettu biyya ummata keenya itti dhumu horii keenya itti dhumu akkamitti dubbii kana qe'ee bal'aa jedhanii achi Su'uudiidhaa dhufnaan Sheekh Isaan Gadhiin sheekha keenya nama guddaadha nama haaqila dhugaati. Biyyatti hin deebi'inii waa hedduun dhagaye yoo deebite du'a keetii kanan jedhe. Akkasittiin Su'uudii keessatti hafe namni wajjin deemne gaanni galee karaa taariika uummata Oromoo kanaa mul'isuuti fi karaa jedhalleen rakkoo hedduun argee amma gaan alhamdulillahi rakkoo keessa baane jechuudha. Akkuma hubatamutti biyya teenya keessatti uummanni Oromoo amantii sadii hordofaa, amantii Kiristaanaa, Islaamaa fi Waaqeffataadha. Garuu namni irra hedduun amantii Kiristaanaatii fi Islaamaa hordofan. Keessattuu biyya alaa tanatti waa'ee amantii malee afaanii fi aadaa Oromoo akka guddattu waan danda'an gumaachuurraa if qusatu. Diinni keenyaas laafina tokko tokkoo fi qaawa tokko tokkotti dhimma ba'uudhaan uummata keenya amantiidhaa fi kutaadhaan akka walirratti bobba'an bakka hedduutti godhaa jira. Akkuma keessanii kanatti amantii fi jabeeffachaa afaanii fi aadaa Oromootii fi waan uummata Oromootii tolaa gumaachaa nagayaan wajji jiraachuu gara amantiitti wanni nama dhorku ni jira. Rakkoon kan jirtu biyya Itoophiyaa keessa majlisa lamaatu jira. Majlisni tokko kan federaaliidhaati. Majlisni tokko kan aqaaliima kutaa kutaatti aqaaliima Oromootiif majlisa guddaatu jira. Aalama hunda keessa Islaam ta'uu Kiristaana ta'uu ummanni diin lamaanuma jira. Namuu diinii fi aadaan Islaamaa amma aadaa Oromoo taate beektu. Nama isin miidhin jiru. Ummanni Oromoodhaa bakka jiru obboleeyyan isaanii dheessuu dhabu. Namni Oromoodhaa ka Kiristaanaa haa ta'u, ka amantii Islaamaa qabu haa ta'u ummata tokko. Namni wal diddaa isaanii namni fedhu hin jiru. Akka ummata tokko ta'anii dhalaa dhiiran xiqqaa guddaan waan akkaan barbaadamu laal. Biyya Misraa yoo taate Kiristaana fi Islaama wajji jira.
biyya biraallee akkasumatti kiristaana fi islaamnoo jira. Namuu diin ifiitiif dalaguu namni didu hin jiru. Islaamatis kiristaantis badee akka ummata tokko tayan qalbii bal'atanii wajji jiraatun tokkummaan humna. Adda babayuun ammoo laafina. Kanaaf jecha gaafa wanni anitti yaamu hoggaa hunda tokkummaa biyyaa islaama haa jabeessu, kiristaana haa jabeessu. Sunumaan qabu akka aadaa isaanitti deemanii nus akka aadaa qur'aanatti akka aadaa hadiisatti islaama haa jabeessu numa jenna laal. Waan islaamaa kana jabeessuun ummata biraa kan biyya takka hojjetee eenyumiidhutti nun kaasu. Kanaan dura waldayni qormaata Oromoodhaa qooda isin Oromummaaf gumaachitan laalchisee akka hawaasa Oromoo biyya Awurooppaatii fi Ameerikaa jiru bira dhayxanii ibsa tokko tokko kennitaniif isin afeeruudhaa fi isin dhaquu hanqachuutu himama. Maaltu dhaquu isin hanqise? An muka midhaan qabu kanamurraa guuratu ka hundaati. Yoo fayyaan na dhoowwite malee wanni irraa na dhoowwu hin jiru. Hoggaa isaan na yaaman wanni dhaquu dhabeef gaafas mazmurtillee na mijjeessine wanni birallee ni jirti kan na mijjeessine bisilaa dhaqee nama keenyan arguutu narra caalaa miti. Odon danda'ee silaa nama keenya bakka hundatti arguudhaan fedha. Xiqqaattulleedha mala wal dabarfatuun waanuma keenya gaafa san na mijjooyne karaa hedduun egaa waa hedduu jira tan na mijjeessine. Kanaaf hanga oole malee waan nuutol walitti dhaammatuun waan silaa an barbaadu. Akkaan hubadhutti gara fayyaatiin ergarama tokko tokko qabaachuu keessan ni dubbatama. Tarii yoo namni biyya alaa tana isin gargaaruuf yaada qabaate karaa isaan itti isin qunnamuu danda'an yoo nu himuu dandeessanii fi dhaamsa waliigalaa uummata keenyaa qabaatan yoo jiraate. Ani wanni na yaachisu uummanni Oromoodhaa waan an dalagi kana harkatti qabee galata rabbii isaaniitiif galchantu na yaachisa malee ma fayyaatti jalleen silaa gara dullumaatan deema. Haa ta'u dullumtilleen irraachi fagoo fakkaatte hoggan argu maali nama na olii fa'aatu kun akka biraa jajjabaan deema. Dalagaa uummata keenyaa toltu dalaguurraa rabbinan kutin jechaadhaan yaadama. Yoon tanii wajji dawaa argadhee waan uummata keenyaa tolu dalage sun waan ajaa'ibaa waan gaarii. Uummanni keenya walquba qabaatee bakka hundaa uummanni Oromoodhaa tokkummaa isaanii jabeessaanirraa barbaadama. Keessattuu warri ala ba'ee waa baratu waan barmoota ta'e uummanni isaanii itti haadamu baratanii deebi'anii uummata isaanii barsiisanii uummata isaanii gammachiisuun waan akkaan barbaadamu. Wannin uummata keenyaa dhaamu biyya teessan hin irraanfatinaa, biyya dalaguu hin irraanfatinaa, waliin dalaguu ta'uu adda addaan dalaguu ta'uu amma anuun adduma kiyyan uummata keenya fayyade. Isinilleen waan wajji dalaguu dandeessan wajji dalaga, waan wajji dalaguu hin dandeenye namaa wajji dalaga. Biyya teessanii tola, gowwummaan isin hin qabin namni biyya fiitiin tolle gowwummaadha. Akka gaafa duraa kan biyyarraa bahee waan biyyaan dubbatu, kan biyyaana baase biyyee haa uffatu beezi keenya dhugaa taphatu taphata. Yoo namni biyyaa isin baase biyyee uffate isin biyyeen uffatina biyya teessaniif dalaga baradhaa fi galaadhaa barsiisa. Wanni nuti katti addaan nu facaase kuni waan xiqqoo miti waan garteetin biyyaa fi uummatallee miidhu biyya teessillee fayyadduun beekumsa jabaadhatiifi waan biyya teessan fayyadu baradhaa dalaga. Dr. Sheikh Muhammad Rashaad dhugumattuu akka isin jettanii isin muka midhaan irraa guurratanii irratti gaagurrannee silaa fixuu hin dandeenyu itti deebinee suuta suutaan midhaan isin irraa guurrannaa arraaf odeeffata kanarraa qooda fudhachuu keessaniif hedduu galatoomaa fayyaadaa isinin jenna. Fattoota keenya kun reediyoos. Yaa afaan Oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.